warri kaan fardeen isaaniitiin of jajuu nuun garuu siin of jajna dubbiidhuma keetu jedha. Hundumtuu kan ittiin of jaju qaba. Garuu kan Waaqayyoon of jaju namni Waaqayyoon qabaachuu isaatiin of ajaju jedha dubbiin kee. Gooftaa maccaa si qabaachuun waan guddaadha. Hundumaarra caala. Baroota keessatti karaa nuuf saaqxee akkas beeknu gooteettaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Torban keenya keessatti yaa Waaqayyoo ba'uuf galuu keenya eegdee taa'uuf ka'uu keenya rafuuf dammaquu keenya karoora kee keessatti eegdeetu har'aa nu geesse. Amma yaa Waaqayyo lafa jirru si waaqeffachuudhaaf dhiyaannee fuula kee dura jirraa nu ilaaluun jaalala kee haa ta'u. Bor Waaqayyooti isin gidduu darbaatii qullaa jedhe dubbiin kee. Har'a yaa Waaqayyo nu gidduu darbuun jaalala kee haa ta'u. Waaqa waaqotaa waan nurraa fuudhamuu qabu nurraa fuudhaa. Kan nurra kaa'amuu qabu nurra kaa'aa nu gidduu darbuun jaalala kee haa ta'u. Guddaa caalu. Warri isteejii irratti haasaa baay'ee godhanii qoricha humna namaaf kennu fudhatu. Isaan kaan immoo waa alkoolii wayii dhugu. Nuyi garuu yaa Waaqayyo kan nuyi si biraa barbaannu humna kan namaaf kennu. Dubbachuufis dhaga'uufis isa dhaga'anitti jiraachuudhaafis isa humna namaaf kennu ayyaana kee hafuura qulqulluu nuu kennuun jaalala kee haa ta'u. Yommuu ittiin dubbadhu kana yaa Waaqayyo ati ana keessaan dubbadhu. Hafuurri kee inni qulqulluun ana keessaan jara kanatti dubbatu. Of keessaa fuudhee waan dubbadhu hin jiraatin ati natti kennitee akkan dubbadhu gootee hafuurri kee qulqulluu waan na keessa kaa'u akkan dubbadhuuf na gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Obboloonni koo yaa Waaqayyo isa hafuurri kee gara isaanii fidu dhaga'uudhaaf gurri isaanii banamu. Laphee isaaniitti qabataniitti jiraachuudhaafis yaa Waaqayyo lapheen isaanii banamu. Ulfaadhu yaa Waaqayyo. Humnaaf jabinaan miti fardi mo'ichaaf naman gargaaru jedha dubbiin kee. Humnaaf jabinaan miti yaa Zarubaabel. Ayyaana kootiin maleettiin jette. Ayyaanni kee inni gaara nama duratti gadi qabu suni tokko keenya keessatti yaa Waaqayyo dubbii kana hiikee gaarreen nu fuulduraa gadi haa qabu. Sana fuulduratti ol jedhu of mul'isuu barbaadu. Isa bara keenya keessatti yaa Waaqayyo nu caaluu barbaadu. Ol nu fuulduratti ol qabee nu dhoksuu isa barbaadu. Dubbii keessa nu keessaas nu keessatti qadaaduu isa barbaadu irratti yaa Waaqayyo si waamna. Akkuma Zarubaabel duratti gaaricha gadi qabde nu fuulduratti gaara keenya gadi qabuun jaalala kee haa ta'uti. Ameen. Kottu gidduu keenyatti si barbaannaa yaa Waaqayyo. Ameen. Yaa mootii ulfinaa kottu. Ameen. Haleluuyaa. Si barbaannaa kottu. Ameen. Sima barbaanna malee waa biraa barbaachuuf ulaa keenya bananneen teenyu. Si barbaanna walii keenya ilaaluudhaaf miti. Si ilaaluudhaaf, si arguudhaaf of keessatti si arguudhaaf. Ameen. Laphee hubatu. Hafuura dubbii kee hiikee nu barsiisu nu keessa kaayamma. Ameen. Inni kana nurraa ittisuudhaaf kadhata keenya kanas duumessaa gaditti qabuudhaaf inni ergame. Daani'eel duraa akka gadi qabde. Kadhanni kee yommuu suma dhaga'ame eetuma warri gadi qaban dhiyaatanii jiranii. Kadhanni keenya dhaga'amee yaa Waaqayyo deebii si biraa nuuf haa fidu. Ameen. Gooftaa maccaa urrii keessa taa'ee isa sagalee gara keenya dhufu ittisuu barbaadu
rukunneerra maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ameen. Walii galtanii kaniitanii dhamaadha jettanii nama maqaa gooftaa Yesuusiin hidhamu. Ameen. Walii galtanii kan hiiktan hiikamaadha jette maqaa gooftaa Yesuusiin hiikamnee dubbii kana dhaga'uuf dubbachuu akka dandeenyu nu gargaari. Ameen. Wal qabsiifnee dubbii kee duraa duubaan yaa Waaqayyo isa dur dhageenye nu keessa jiru wajjin isamma dubbifannu kana isamma dubbannu isamma dubbatamu dubbii kee nu hiikamee yaa Waaqayyo. Wal qabsiifannee ijaarsa akka godhannu nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Ulfaadhu Yesuus. Ameen. Obboloonni durii jireenya walitti fidatanii qabeenya walitti fidatanii obboloonni ergamoonni amma nuyi yaada walitti fidachuu dandeenya. Yaada walitti nu qabu qabna dubbii kee walitti nu qabee as jirra. Yaa Waaqayyo hamma duraatti hamma dhumaatti fuuldura kee kan nu tursu ta'ee akka nu geggeessu nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo amma gaa akkuma dur obboloonni waa walitti fidatan yookaan immoo baruma duriiyyuu tarii bara sana ta'a barri ergamootaa suni tarii bara tokkummaa durii jedhamee beekamu. Xintaayyee gaariyyoo jedhanii dubbatamu sana ta'a laata barri bartoonni waan qabaniyyuu walitti fidatanii nyaatanii itti jiraatan. Amma maaliifan jedhee dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo dubbifannu kana isinis banadhaatii abbaan tokko hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsuma tokkootii hamma 8tti kan jiru yoo sanyiin naa dubbise nan jaalladha. Tole nan dubbisa. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Eebbifama. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1-8. 11:8. Hojii ergamootaa boqonnaa 11:8. Seenaa Qorneeliyoos irraa waan barannu. Waan Waaqayyo. Phexrosiif Qorneeliyoos. Namichi Qorneeliyoos jedhamu tokko mandara Qisaariyaa keessa hin jira ture. Inni kutata waraana warra Roomaa Itaaliqaa jedhamee waamame irratti hangafa 100 ture. Inni nama Waaqayyoof bulee maatii isaa fi hundumaa wajjinis Waaqayyoon kan sodaate ture. Warra Yihuudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'ee hin gargaare. Yeroo hundumaattis dadhabbii malee Waaqayyoon hin kadhata ture. Gaaf tokko akka sa'aatii 9ffaatti mul'ata argee mul'atichattis ergamaan Waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee yaa Qorneeliyoos jedhee itti dubbate. Qorneeliyoos yommus fajajee isa ilaalee sodaachaa maal inni yaa gooftaa jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee fi Waaqayyoo kadhata kee dhaga'eera. Dadhaboota gargaaruu kees yaadateera. Ammas namoota Yoobeetti ergiitii Simoon isa Phexros jedhamu waamsisi. Inni Simoon isa gogaa duuguu bira keessummummaa buufatee jira. Manni Simoon immoo isa galaana qarqaraati jedheen. Ergamichi isatti dubbatee erga adeemee booddee hojjetoota mana isaa keessaa nama 2 warra loltuu isaaf amanaman keessaa immoo nama Waaqayyoon sodaatu tokko ofitti waamee waan hundumaa isaanitti himee Yoobeetti isaan erge. Borumtaas warri ergaman utuu adeemanii mandara Yoobeetti dhiyaatan. Phexros immoo akka sa'aatii 6ffaatti kadhachuuf bantii mana isaanii isa diriiraatti ol ba'e. Inni yommus beela'e waan nyaatu barbaade. Garuu utuu nyaanni isaaf qophaa'utti jiru of wallaalee mul'ata arge. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo galanna ta'u. Ani immoo
boqonnaa 9 lakkoofsa 36 amma 42 kan jiru ofii kootiin nan dubbisa. 9:36 amma 42. Inni immoo akkas jedha, maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Mandaraa Yoophee keessaa bartuu Xaabitaa jedhamtu tokko turte. Maqaan ishee afaan Giriikiitiin Doorkaas ture. Hiikaan isaa immoo kuruphee jechuudha. Isheen yeroo ishee hundumaa hojii gaarii hojjechuudhaaf hiyyeessota gargaaruudhaan in dabarsitti turte jedha. Ittuma fufinaa dubbisanii. Gidduu tokko dhukkubsattee duunaan dhagna dhiqanii kutaa isaa mana gubbaa keessa ciibsan. Liidaan Yoobeetti dhiyoo ture. Iyyuu bartoonni Phexros achi akka jiru dhaga'anii adaraa ammaaf ammatti nu bira ga'i jedhanii akka isa waamaniif namoota 2 itti ergan. Phexros ka'ee isaanii wajjin dhaqe. Akka inni achi ga'eenis gara kutaa mana gubbaatti isa geessan. Achitti haadhonni hiyyeessaa hundinuu isa naanna'anii boo'aa uffata jalaaf irraan uffatan kan kurupheen fayyaatti isaaniif hojjette isattiin agarsiisu turan. Phexros garuu hunduma isaanii ala baase ofii isaatii jilbeenfatee kadhate. Ergasii gara reeffichaatti garagalee Xaabitaa ka'i jedheen. Isheen ija ishee banatte. Phexros yommuu argite ol jettee teesse. Phexros immoo harka isaa itti hiixatee harka ishee qabee ol ishee kaasee kana booddees amantoota haadhotii hiyyeessaas waamee fayyaa ishee isaan gidduu dhaabbachiise. Kunis Yoophee hundumaatti beekame. Namoonni baay'een Gooftaatti amanan. Phexros namicha gogaa duuguu. Ameen. Dubbisama namicha gogaa duuguu. Tifufu? Phexros namicha gogaa duuguu maqaan isaa Simoon jedhamu tokko biratti hafee guyyaa baay'eedhaaf Yoophee ture. Waaqayyo eebbisu. Ameen. Egaani jireenyi jara kana lammanii wal fakkaata waan ta'eefini barbaade Doorkaas yookaan immoo maqaa ishee isa jalqabaa isa Xaabitaa jechuun afaan warra Siiriyaati jedha. Jechi maqaa Xaabitaa jedhu. Xaabitaan kun duuka buutuu Yesuus turte. Duuka buutuu yoom akka isheen amante yommuu namoonni akkasumatti tilmaamanii akkuma 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irratti akka barreeffamee jiru. Bartoonni ari'atamnitti ka'ee Yerusaalem keessaatii baqatanii biyyicha hundumaa keessa akka faca'an gara Liidaatti, Qisaariyaatti, Yoopheetti akka faca'an naannoo boqonnaa 8ffaa lakkoofsa 4ffaatti arganna. Tarii bara sana Gooftaatti amantee warra sanarraa dubbii Waaqayyoo dhageesse jedhameetu yaadama. Xaabitaan akkuma margine kwa dubbifannes Xaabitaa jechuun Doorkaas jechuudha afaan warra Giriikiitti, inni immoo afaan keenyaan kuruphee jechuudha. Kuruphee bareedduu jechuudha. Kuruphee jechuun immoo namoonni nama jaallataniif maqaa
gugee fa'aa jedhanii waanuma bareedduutti moggaasu. Horii haa ta'u bineensa bosonaa keessaa warra bareedoodha jedhamanii yaadaman haa ta'u nama jaallatan gara sanatti akka moggaasanii dubbii Waaqayyoo keessaa weedduu caalufaa keessa jira. Gugee koo yeroo waliin jedhan argin dubbifannaa achi keessaati. Naannoo boqonnaa 5 keessa yoo dhan. Akkasuma kitaaba fakkeenyaa keessas jira. Namoonni nama jaallataniin maqaa bineensa bareedduu itti moggaasuun. Egaa akkuma kana isheedhaan kuruphee Doorkaas jedhaniitu afaan garaagaraatiin yommuu waamamudha malee bareedduu jechuudha. Akkuma kana egaa Doorkaas kun bifa isheetu bareedduudha ta'uu danda'a. Kan nuyi arginu garuu bifaan bareedduudha isa jedhu miti. Yaadaan bareedduudha, keessa isheetu bareedduudha, nama Waaqayyooti. Nama dubbii Waaqayyootiin jijjiiramtee nama hojii gaarii hojjechuudhaan bara ishee dabarsiteedha. Kana keessaa immoo hojii gaarii isheen hojjettu keessaa dureettiidha qarshii qabdi kan jedhu hin jiru. Harka isheetiin waan hojjettuun warra nama gargaaruu hin qabne, warra ofis gargaaruu hin dandeenye gargaartii jedha dubbii Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana gochuudhaan beekamti. Ogummaa harkaa qabdi. Wayyaa dhoofti. Tarii shurraabii ta'uu danda'a. Isa akka obboleettonni baay'een kirooshiidhaan dha'anii wanta masoobitti uwwifatan, wanta wayitti uwwifatan, manattiin bareechan, sireetti uwwifatan warri harkaan dha'an jiru. Tarii isheenis akkasii hojjetti faata. Akka aadaa wayyaa dha'uu isaa nuyi beennuufaa beetti ta'a waan asirratti ibsameen jiru garuu wayyaa hojjetteetu warra dhabaa irraaf jalatti ittiin uwwifte. Kanaan beekamti Doorkaas. Duuka buutuu Gooftaa Yesuusidha. Waan amantee duuka bu'ummaa ishee kana hojiidhaan nama mul'iftuudha malee dhageessee duwwaa nama teesse miti. Warri faranjii kun warri biyya isaanii keessa Waaqayyo nu tamsaasee itti nu fide kun yeroo durii gara Afrikaatti yeroo Afrikaa keessatti waa'ee Yesuus barsiisuudhaaf wangeelaan saba Afrikaa qaqqabuudhaaf yommuu jedhanii walitti gurmaa'anii buusii buusanii maqaa Doorkaasitti moggaasaniitu gumii isaanii kana Doorkaas ministirii jedhanii waamaa akka turanii wayirraa dubbiseera. Doorkaas ministirii. Doorkaas kuni nama gargaartu waan taateefi nuyis hojii akkasii kana ministirii akkasii kana hojjenna waan ta'eef jedhaniitu sanatti fakkeessuu isaaniiti. Dhabaa ittiin gargaaruudhaaf. Doorkaas ministirii jedhaniitu gurmuu warra wangeela lallabuu kana warra Afrikaa bira wangeela duwwaadhaan miti qabeenyaanis ga'uu barbaadantu walitti dhufanii qarshii buufataniitu Afrikaa qaqqaban. Doorkaas ministirii baay'eetu ture. Maqaa akkasii warra moggaafatanii socho'antu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa namni waanuma gaarii gochuu yommuu danda'u, yommuu gaarii godhu, maqaan namaa awwaalaan oli. Gaariisa ta'u namni gaariisa ta'u hamaasa ta'u gaafa du'a waa dubbatamuun hin oolu. Namni walitti tasaasee utuma inni kaan boo'u waa'ee namichaa yookiin akka inni itti du'e akkamitti akka dhukkubfate gargaarsa warri firoota sana naannanii jiran godhaniif isa dubbatu. Yookaan qoba galeessaa namatti hin siqu, namatti hin bultatu, qobaa jiraata jedhaniitu haasa'u ta'a. Yookaan immoo nama gaariidha. Du'uyyuu mallee jedhaniitu haasa'u.
maqaan boollaa olii. Akkas egaa Doorkaas kanatu dhukkubfattee duute. Warra isheen gargaartu lafatti dukkanaa. Waan qabatan wallaalan maanguddoota yoo isheen hin jiraanne jiraachuu hin dandeenye. Ituu isheen taane namni gargaaru hin jirre. Of gargaaruu hin dandeenye kanatu dacha'ee mana guutee bu'a turan. Dhanna dhiqaniitu kutaa mana isa gubbaa keessa kaa'ani. Aadaa isaaniitti nama battalatti hin awwaalan. Amma guyyaa sadiittuu hin eegu akkuma kan Alaazaar irraa argine. Tarii guyyaa sadii keessatti in ka'a jedhanii yaadu. Akka aadaa isaaniitti kun. Tarii immoo isa Gooftaa Yesuus guyyaa sadii keessatti mana kana diigeen ijaara jedhe faadha ta'uu danda'a. Maaliin akka isaan wal qabsiisan hin beeku. Isumarraa fudhatamee biyya keenyatti iyyuu iddoo baay'eedhaa hamma guyyaa sadiitti dunkaana buufatanii taa'u yoo namni du'u. Achi immoo Selesteedhu afaan Giiziitti jedhanii gaafa guyyaa sadaffaa seera godhan seera waan tokko nyaataaf dhugaatii walitti fidanii namicha yaadatanii maqaa isaa ammas deebisanii kaasanii haasa'anii nyaatanii dhuganiitu dunkaana sana diiguu gara manaatti deeffatu gaa sana booddee dhugaa. Kan Doorkaas kun egaa akka kanaa dhiqaniitumati mana isa gubbaa keessa kaa'an malee hin awwaalle akka maddoo kana arginu. Doorkaas yommuu baay'ee rifatanii jedhan egaa warri ishee gaarummaa isheetiin beekanii awwaaluurra namni Waaqayyoo tokko naannoo sanatti dhiyoo akka jiru dhaga'an. Phexros liidaa jira. Kanaafuu obboloota isa beekantu jira, waa'ee isaa dhaga'antu jira. Duuka buutota Gooftaa Yesuus keessaa isaan nama lamatti erganiitu Phexrosin ammaaf ammatti nu qaqqabii ittiin jedhanii waaman. Phexros ka'ee isaan duukaa hin dhufe. Yommuu isaan dhufan hin boo'u akkuma ammaa sirraa arginu hin boo'u. Hin banne jedhanii boo'u. Ilaa yommuu jirtu waan isheen hojjettee nutti uwwiftee jedhaniitu wayyaa isheen oofteetti uwwiftee irraa jalatti uffatanii kan jiranii Phexrositti argisiisutti kaani. Nama gaariidha du'uun mallee. Nama gaarii of gidduudhaa dhabne maaloo nutti hin dhiisin jedhanii akka waan tarii Phexros namummaa isaatiin waa godhuutti faayaadu ta'e illee hin beeku. Yookiin immoo nama Waaqayyo harka isaatti waa godhu ta'uu amananiitu ta'a. Kamiifuu garuu Phexros yommuu dhufu jarri kunni waan isaan gochuu malan kan isaan hin godhin kan ilaallu maa inni kadhachuu hin danda'u turan Waaqayyoon. Garuu namni tokko isaan keessaa yaadattee gara Waaqayyootti Waaqayyoon jilbeenfatee kadhachuudhaaf namni yaade kottaan kadhannaa namni jedhan jiru iddoo kanatti. Phexros gaafa dhufu wanti inni godhe waca waa hin baafne wacaa jirtu mee kottaa isin gayyaa jedhee ofiisaatii isa waa gochuu danda'u fuulduratti gadi jilbeenfate. Waaqayyoon erga kadhatee booddee gara reeffaatti galagalee Xaabitaa ka'i ittiin jedhe. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Ol jettee teessee ija banatteetu Phexrosin ilaaltedha dubbii Waaqayyoo. Ija banatte. Du'aa keenya Waaqayyo ijaa banachiisu. Ameen. Hafuura keenyatu du'e ta'uu danda'a. Wanti du'e naannoo keenya jireenya keenya keessa yoo jiraate Waaqayyo akka kana ija nuufa banachiisu. Ameen. Nuufa kaasu Waaqayyo. Ameen. Kana booddee harka isaa itti hiixateetu qabee kaasee dhaabeedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Wanta nu jalaa du'e
Waaqayyo qabee kaasee nuuf dhaabu. Amiin. Wanta saba keenya jalaayyuu du'e, siyaasa du'e, dinagdee du'e, gurra du'e, Waaqayyo kaasee nuuf dhaabu. Amen. Amma yoo laalle dinagdeen saba keenyaa du'aadha. Beelatu sodaatama. Siyaasi isaas du'aadha. Geggeessitoota hin qabu sabi sun. Saba geggeessaa hin qabne abbaa fedhetti itti taphataa itti taphachaa jiru. Waaqayyo kaasee kan nu geggeessu nuuf dhaabu. Amen. Kan saba sana geggeessu haa dhaabu Waaqayyo. Amen. Akkasittiin Doorkaasiin Waaqayyo kaasee dhaabee Phexros kaaseetu warra duraan boo gidduu dhaabachiiseetu ilaa kunoo jiraattuudha. Duutee turtee jiraattuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Doorkaas kun egaa Yoophee keessatti nama beekamtuu turte gaarii gochuudhaan. Doorkaas kun dhukkubfattee duute Waaqayyo kaasee hin dhaabe. Amen. Waaqayyo kaasee nuuf dhaabu waan nu jalaa du'e. Amiin. Amen. Waldaa qabaachaa turreetu amma immoo haala garaa garaatiin waldaa dhaquun dadhabamee haalli duraan ture jajjabaa kan ture dadhabaa ta'ee nu jalaa du'ee bitaa mirga laallee abdii dhabnee zuumiitti hafne yoo ta'e illee Waaqayyo haala hundumaa mijeessee ol nuuna kaasu. Amen. Kan nu geggeessu Waaqayyo nu gidduudhaa haa kaasu. Amen. Doorkaasiin baay'isee Waaqayyo waldaa kana keessaa haa kaasu. Amen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kun hundumtuu Yoophee hundumaatti dhaga'ameetu sababii sanaa namni baay'een kana sababa godhateetu Waaqayyo nama baay'ee gara ofiitti deebisee akka ta'e dubbii kana keessaa agarreerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Tarii Waaqayyo du'a isheeyyuu kanaaf godhe. Yeroo tokko tokko wanti ulfaatan yeroo ta'u isa dhumaa nutti fakkaata. Waaqayyoof karaadha. Waaqayyo waa gochuudhaaf waa calalchiisuudhaaf waa booressa. Amma isheedhaan qabee warra duraan dhaga'uu dhabe warra yookiin dide karaa ishee Waaqayyo gara ofiitti deebise. Dhooftee wayyaa dhoofteetu irraaf jalatti nutti uffite jedhanii himatu malee isheen nama Waaqayyo akka taate duuka buutuu gooftaa Yesuus akka taate ta'uu tarii hin barbaanne ta'a. Yookaan mul'ata isaan qaban ta'a. Warri naannoo ishee dhaabatanii naannoo isheetti naannoo reeffaa naanna'anii warri bo'an kuni duuka buutota warri wanti jedhu hin jiru. Isheetu duuka buutuudha. Egaa Waaqayyo warra kana warra isheen eenyu akka taate eenyu akka ishee kaase eenyu akka ishee dhaabe eenyu akka ishee keessa jiru warra hin beekin kanatti mul'isuudhaaf Waaqayyo isheedhuma isaan ilaalan kana ajjeese. Karaa qaba Waaqayyo. Amen. Karaa qaba duumessarra karaa qaba faarfannaa tokko jira. Karaa qaba Waaqayyo. Waa gochuuf yommuu jedhu karaa qaba. Amma wanti naannoo keenyatti biyya keenyatti ta'u yommuu ilaallu abdii namaan kennu. Baay'ee nama dadhabsiisa, baay'ee nama nuffisiisa. Dhaga'uudhaaf arguudhaan jibbine wanta achitti ta'u. Garuu Waaqayyo karaa baasaa irra ta'a. Karaa ciraa irra ta'a. Hin beeknu waan gochuuf deemu. Garuu isuma duwwaatu beeka akkuma nu jedhe ana duwwaatu beeka. Amen. Inni waan jaallate haa godhu. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti Doorkaas irratti ta'ee fi wanti Doorkaasiif ta'e hundumtuu naannoo sana keessatti Yoopheetti dhaga'ame. Yoophee keessaa Doorkaas duwwaadha ta'uu danda'a. Namni Yesuus duukaa buutu namni Yesuus hin beeku. Gaafasii ka'ee garuu Doorkaas duwwaa hin taane. Warri naannoo ishee naanna'anii bu'an sun hundumtiyyuu gara Waaqayyootti dhufani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.
wanti gara waaqayyootti nu butu, wanti gara waaqayyootti nu fidu gidduu keenya haa qaban malee. Ameen. Gidduu keenyatti sochoosu waaqayyo wanta gara isaatti nu butu. Yoophee turteedha. Yoopheen kun maali jedheen ilaalennaani nan dubbise waa'ee ishee riisarchii xinnoo tokkoon hojjedhe nama gadi hin gatini. Har'a Jaafaa jedhamteedha. JAFFA dha. Jaafaa. Amma Jaafaa wanti maappedhanii Google Maap irra ilaalennaani qarqaruma Meeditiraaniyaanii jirti. Tarii isinitti yoo jirti ta'a. Qarqaruma galaana Meeditiraaniyaa jirti. Waa'ee ishee amma tokkos yommuu dubbisu bara durii bara Solomoonii mana Waaqayyoo ijaare sanaa Solomoon mukatti mana Waaqayyoo ijaare birbirsa faa mukkeen gaattiraa muka gurguddaa jedhamanii beekamanii biyya biraatti feesise Yoopheetti bu'a ture. Yoopheen achumaanii itti fuftee lafa fe'isaa fi lafa fe'isitti bu'u isa poort jedhamu taatee yeroo dheeraadhaaf tajaajilteeyyuu jedha. Magaalaa daldalaa beekamtuu turte. Yoonaas immoo Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa gaaficha Waaqayyo jalaa baduuf carraaqe sanaa achii doonii qabateedha. Lafa galaanarraa waan ta'eef wanti dooniidhaan dhufu yookiis dooniidhaan deemu achitti guuramee fe'amaa achiis dooniirraa guuramaa inni diidaa dhufu immoo. Lafa walakkeessa daldalaa yookaan trade center turte jedha. Egaani Phexros liidaa sana akkamiin dhufe liidaa akkamiin dhufe warri Yoophee akkamiin dhagaanii isa jedhuu fi yaadii namoota tarii ta'uu danda'anii yaadanii yommuu ari'atamni bartoota irratti ka'e 9:25-27 faarra yoo laallu ari'atamni bartoota irratti ka'eetu Phaawulos iyyuu isa dura nama ari'atu dhiisee yommuu hojjetaa Waaqayyoo ta'e ergasii booddee gaafanni hojii Waaqayyoo itti fufu yommuu inni har'a immoo isa ari'atu sana tajaajilutti yommuu inni ka'u sana warrumti inni bartootumtuu shakkan attamitti jedhani Waaqayyo maqaa namaa jijjiiraa inni jennaan wanti hin taane hin jiru. Phaawulos har'a isaanii wajjiniin duuka buutuudha. Garuu immoo basaaftuudha se'anii shakkan. Sana booddee iddoo tokkotti bartoota keessaa inni tokko lakki har'a akkas miti. Phexros geeddarameeraati jedheetu beeksisee jennaanii sagaluma guutummaatti yoo dubbifanne agarra. Yookaan 8, 9, 10 kana keessaati yoo dubbifanne waa'ee ari'atama yeroo siisinuma argina. Phaawulos Yerusaalemitti gidiraa keessa seene egaa ari'atama guddaatu irratti ka'e. Amma dabaree dhagaa dubbiin hin garagalee. Alana Phexros maanuu baqachiisuudhaa fi gara Qisaariyaatti gadi fidanii obbolootatu isa jarreen sana keessaa Phexros tokko kanaaf gad dhufee ofiisiin baqataa isas gadi baqachiise jedhanii warri yaadan jiru. Barreeffama dheeraa wayii keessaan arge. Yaaduma egaa akkasittiin yeroo sana kanatti gadi dhufee achumaanii liidaa obboloota arguu dhaqee jedha. Obboloota achi jiran laaluu dhaqee ergamaadha. Ergamaa jechaan gaa bara sana ergamaanii lafa Waaqayyotti agarsiise dhaqa. Akka Phexros ammaa lafa Waaqayyotti agarsiise dhaqe kana. Akka dhufanii waammatan kanaa egaa hojii Phexros ergamaadha. Phexros kun garuu duraanii ergamummaadhaa fi waan ulaagaa hin guunne fakkaata akka namaatti yeroo maqaa Phexrosii akka gantuu wayitii wangeela keessaa ka'ee
namni irratti Phexrosin akka nama ganeetti dubbatanii nan yaada. Phexros dhuguma gantuudha isa jedhu yaada. Phexros gantuullee natti hin fakkaatu. Maaliifi Waaqayyo gaa waa godhuuf waa godhaa. Phexros duuka gaafa gooftaa Yesuusii hin qaban sana inni illee si biraa nafu yaadee qaba ture. Akki humna keetiin hin dandeessu. Isa kana yoo Waaqayyo godhe malee ati fooniin yaaddee akkas nan godhan si biraa nafu jetta yoo ta'e hin ta'u jechuu mul'isuudhaaf natti fakkaata naan si biraa nafu. Eenyu yoo si biraa fi si biraa nafu yaadee qaba inni. Warra isa qabuu dhufanii iyyuu loluutti ka'e humnaaf jabinaan tokko gurrarraa gute. Akki akkasitti hin ta'u jedhee gurra namichaa iyyuu itti deebiseef gooftaa Yesuus. Egaa Phexros gaafa sana ituun maatii ati nagantaa ituu ati al sadii nagantaa yeroo daanqoon al sadii iyyitu isa inni jedhatu ta'e gaafa sana Phexros hin boo'e. Gaafa kun ta'u gaafa inni jireenya isaa irratti ta'u yaadatee boo'e gaafa ofiisaatii wanti kun hin ta'e gooftaa Yesuus hin qabamee wanti hundumtuu hin hafee al sadaffaa namni sadii yeroo garaa garaa dhufanii ati isaa wajjin hin turte haasaan keeyyuu si lafafaa ittiin jedhan. Haasaan akkamittiin nama lafafaa. Warri kan gooftaa Yesuus ta'anii haasaan isaanii akka kan gooftaa Yesuus waan ta'uufi kanaaf akkas jedhan. Mallattoo nama Waaqayyoo keessaa inni tokko haasaa madhachu. Isa tolaaf isa hamaa gargar baasuudhaaf. Dubbii Waaqayyoo Ermiyaasiin hamaaf isa tolaa yoo gargar baaftee akka afaan koo taataattiin jedhe. Afaan humtatti haasoftu iyyuu akka nama kanaatti ittiin jechuu isaaniiti. Jechi keessanuu tokkuma kanaan beekamtaatti ganuu hin dandeessu ittiin jedhanii. Haasaan keessa lafafaa. Egaa Phexros nama kadhatu nama al sadii ganee jedhamee yeroo baay'ee dubbatamutu gaaf tokko gooftaa Yesuusii namoonni eenyu naan jedhu isinoo eenyu naan jettu ennaanii Phexrosii ati Masiihicha ilma Waaqayyooti ittiin jedhe kana kan si ibsee Waaqayyo hafuura Waaqayyooti malee kana fooniif dhiigaan beekuu hin danda'an qoranii bira gahuu hin danda'amu. Egaa akka afaan kootii taata dhagaa manni koo irratti ijaaramu taata gaafa inni ittiin jedhe dubbii Waaqayyoo keessaa argineerra natti fakkaata kanaan dura waliin irratti dubbanne. Guyyaa tokkotti Phexros nama 3,000 harka isaatti gooftaatti amane kana Waaqayyooti godhe. Amma gaa yoo Waaqayyo waa gochuu barbaade Waaqayyo waa gochuu barbaadennaan muraasota dhasin jedhee inni isu nama tokko waldaa kana keessa nama tokkoon dhagaa kooti ati sirratti mana koo ijaara yoo inni jedhe ka'ee jarmeen kan jiru hunduu dhufeetu akka Yoopheetti ta'e kana gooftaatti amanuu danda'a. Akka Phexros harkattis guyyaa gaaf biraa namni 3,000 amanee sana ta'uu danda'a. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoon kadhachuudha. Nama kanatu gaa ergamaan kun kunoo akkuma kanattuu Yoopheetti ergee harka isaatti akkas godheera. Iddoo amma 10 irraa dubbifanne irratti Qorneeliyoos nama duuka buutuudha jedhee barreeffamee hin jiru garuu gochisaa amantiin garaa isaa keessa jiru duuka buutuu fakkaata. Ormoota keessaa gooftaa Yesuusitti amanuudhaan nama jalqabaatii jedhanii beekama kun namichi kun. Baay'ee isteedii keessatti illee kana dhagayeera. Ormoota warra Samaariyaa warri Samaariyaa kun Yihuudaan yeroo Israa'el lamatti cabee Yihuudaa fi Samaariyaa ta'e warri Samaariyaa kun warra akka fedha Waaqayyootti deemuu dhiisanii Ormoota wal makanii walitti makamanii wal makanii Ormoota irraati fuudhanii itti heerumsiisanii
warra jijjiirameedha akka warra Israa'elootaatti warra hin jiraanneedha jedhamanii warra beekamuudha. Isaan keessaa illee dubartii tokko gaaf tokko bishaan waraabbachuu yommuu isheen natti gooftaa Yesuus itti ba'e. Inni kunis nama akkasiiti jedhameetu amanamaa. Gaafa sana waan biraatu ta'e. Namni kuni akkuma nama amaneeti amma amala haala jireenya isaatii yommuu asirraa arganne innis maatiin isaas Waaqayyoon hin kadhatu. Waaqayyoon kadhata tureeyyuuti. Waaqayyoo mul'ataan itti mul'ateetu itti dubbate. Kadhanni kee si dhagahamee jedheen. Rakkataa gargaaruun keessa Waaqayyo biratti fudhatama argatee jedheen. Kadhanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Rakkataa gargaaruudhaan Doorkaasis rakkataa gargaaruudhaan amantii hojiitti hiikte. Rakkataa gargaaruudhaan. Namoonni illee Doorkaas ministirii jedhaniiti Afrikaa qaqqaban ministirii uumanii. Akkuma kana nuyi yoo yaadne yoo Waaqayyo nu gargaare rakkataa gargaaruudhaaf karaa baay'ee jira. Rakkataanis baay'eetu naannoo keenya jira. Iddoo nuyi keessaa dhufnee rakkataan jira. Amma immoo baay'ee dhabu. Isaan kaan horii jalaa dhume. Isaan kaan nama jalaa dhume. Haati hiyyeessaa ilma tokkittii isheen qabdu jalaa ajjeefame. Yoo mana keessa kophaa jiraatti kan nyaattuuf kan uffattu hin qabdu. Gargaarsa hin qabdu. Yeroo namni nama gargaaru miti amma yeroo kun biyya sana keessatti. Yoo warri adiin asii achitti arjooman malee. Akkasumatti ol galtee kan gad baatu maanguddoo haadhaa yookaan abbaa tokko. Biyya keenya keessaa iyyaafannee baay'ee argina. Yoo doolaara 5 achi arginee fi bunatti dhugu. Yoo wal geenye argineef yoo iyyaafanne baay'ee argina. Baay'eetu miidhama. Namoonni tokko ana buleetti tokkoon beeka waldaan keessa wajjin waaqeffadhu keessaa nama tokkotu ijoollee abbaa yookaan haadhaa yookaan dhukkubii hamaan eedsii jedhamu tokko kan irraa abbaa fi haadha ajjeesee ijoolleen manatti hafte yookaan immoo kan ijoolleen jalaa dhumanii abbaa yookiin haati dulloomanii mana keessa kophaa gatantaran isaan akkasii kana gargaarti hamma humna isheeti. Doorkaas ani beeku isheedha. Egaa Doorkaasiin ta'uun nama nam-tokkeedhaan illee ta'uu akka danda'u nan arge isheerra. Waan akkasiifaa yoo yaadne otoo ofii keenyaayyuu hin dadhabin guyyaan dadhabni tokko hin dhufaa fooniini. Ituu guyyichi hin ga'inii ituu har'a yaadnee achi deebinee iyyaafannee nama gargaaru baay'ee arganna. Waan ittiin gargaarus immoo Waaqayyoos harka keenya keessa kaa'uu danda'a. Maazer Tireezaan fa'aa dureeyyii hin turreedhan. Isaanumtuu gargaarsa gaafataniitu achi erguuf malee ofii isaaniitii qabeenyaan beekamuu miti. Doorkaas kan isheen goote kanadha. Doorkaas baay'ee ta'uu dandeenya nuyi. Waaqayyo karaa keenya waan gurguddaa hojjechuu danda'a. Warri fooniin nama rakkina fooniit irratti nama gargaaranii waa'ee hafuuraatti dubbachuun itti hin ulfaatu salphaadha. Hafuuraanis fooniinis tajaajiluu dandeenya jechuudha. Ergamoota har'aa. Nuti immoo ergamoota har'aa taana jechuudha kana gochuudhaan. Waaqayyo waan nurraa fedhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Qorneeliyoos kanatu akka inni Phexroosiin waammatu Waaqayyo ibseef Waaqayyotti dubbate. Phexroosiin akka inni waammatu. Maaliif namni kun amanee garaansaa amanaadha. Garuu ittuma fufee nama Waaqayyoo ta'uusaa ittuma fufee yookaan tajaajila isaaf ta'uu danda'a. Ofii isaatii of gargaara. Rakkataayyuu hin gargaara malee. Garuu waan isaaf jira natti fakkaata. Waaqayyo Phexroosiin akka inni waammatee Phexros akka kadhatuuf barbaade. Sana booddee achii booddee nama itti erge Phexrositti.
iddoo sana akka dubbifan. Phexros himmame jalqaba. Phexrosis abjuu argaa ture. Amma akkatti dubbiin kun hiikamu ilaalaa. Asii Qorneeliyoositti dubbateetu itti himeera akka inni Phexrosin waammachuu qabu. Phexrositti immoo akka namni akkasii dhufuuf jiru ergaa sana Waaqayyo wal qabsiise. Innis abjuu arge. Amma inni wanti inni argaa ture egaa namoonni kun warri Samaariyaa Qorneeliyoos warra Samaariyaa keessaati. Warra Samaariyaatii fi warri Yihudaa warra akka Phexros faa kun walii wajjin nyaachuu hin danda'anii. Walitti dhufuu hin danda'anii. Akka seera isaanii ta'eetu gargar ba'aniiru jechaadha. Akka fooniitti dhaqun. Akka Waaqayyotti fedhuu miti. Gargar ba'iinsi uumame jechuudha. Laalaatii gara jireenya keenyaatti deebisaa laalaa. Isaan gidduu garaagarummaan jiru garaagarummaa fooniiti. Waaqayyo garuu hafuuraan tokko isaan gochuu barbaade. Hafuuraan akka isaan tokko ta'an. Hafuurri Waaqayyo kun ormoota kana qaqqabuu barbaade. Kan keenyas ilaalaa kanaan qabaati. Inni wantoota nyaataman qalii nyaadhu kan jedhu wantoota akka allaattii fa'aa arga ture. Phexros immoo abjuu masaa sana keessaa maalattamii wanta akkasii afaan koo ga'ee hin beeku jedhee Waaqayyo walitti haasa'a. Afaan koo ga'ee hin beeku sabni koos kana nyaatu. Anis immoo waan akkasii nyaachuudhaaf eeyyamamaa miti. Attamitti jedheetu Waaqayyo waliin qaba. Inni waa'ee nyaataan qabeetu itti dhufe Waaqayyo waa'ee waan nyaatamuutiin. Garuu inni waa'ee warra Samaariyaa kana, waa'ee Qorneeliyoos fa'aa kana. Qorneeliyoos fa'aatti akkamittiin itti dhufuutti akka jiru. Karoora Waaqayyo ofii isaatiif qabutii abjuun itti mul'isaa jira Phexrositti immoo. Qorneeliyoosittis. Abjuu inni tokko abjuu abjoota inni tokko hiikasaa abjootaa jechuudha. Akkatti Waaqayyo nu jiraachisu jireenya keenya kana keessatti deebifnee dubbii Waaqayyootii yommuu ilaallannu akkatti Waaqayyo waa jireenya keenya keessatti godhu kuni Waaqayyo biratti karoorfamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarii akka nu itti waaqeffannu kun iddoo garaa garaa teenyee waaqeffannu kun Waaqayyo biratti karooradha. Wanti ta'u wanti jireenya keenya keessatti arginu nu hin beeknu malee karooradha. Phexrosin akkasittiin itti dubbate, Qorneeliyoosin akkasittiin itti dubbate, lachuu hiika tokko qaba, yaada tokko qaba. Kana booddee Qorneeliyoos gaafa namoota itti ergusi Phexros immoo Waaqayyoon kadhachaa jira ture. Kadhannaa isaa kana keessattidha beela'eetu waan nyaatu barbaadachuu yommuu inni gadi ba'u achi ga'aniiru jarri isa barbaadan. Waan abjuun argee amma jaan arge. Si barbaada dhufte Qorneeliyoos nama jedhamutu sitti nu erge. Ariifadhu nu duukaa deemi jennaan. Innis namoota kan biraayyuu dabalatee isa biraa warra duraanii ormoota turanii Gooftaa Yesuusitti amanan kan biraatu isa bira jira. Naannoonni jiru jira. Yeroo inni namicha mana namicha gogaa duuguu yeroo inni jiru sana gaa achitti abjuu kana kan hin arge. Abjuun sun wal simachuun isaa baay'ee isaa ajaa'ibsiisee hin deeme duukaa. Hin mamne warra akkasii bira dhaqiin isa jedhu sana deebisa argateera. Warra akkasii wajjin hin nyaatin isa jedhu inni fixeera Waaqayyo irraa argeera waan ta'eef. Maal attamitti isa Waaqayyo qulqulleesse ati xureessi tareettiin jedhe Waaqayyo yeroo sana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa Waaqayyo qulqulleesse attamittiin xureessi taree. Kana booddee Phexros dura dhaabachuu hin dandeenye dubbii Waaqayyo dura. Kan Waaqayyo qulqulleesse. Akkasumaan kan namni immoo xureessu baay'eetu jireenya namaa keessa jira. Siyaasa biyya lafaa yoo fudhanne
miidiyaadhaan fayyadamanii maqaa namaa xureessaa, maqaa sabaa xureessaa kan oolantu jira. Waa'ee biyya lafaatti wal bira qabnee yoo ilaallu, biyyi lafaa biyyuma lafaati. Ija banannee yommuu dubbii Waaqayyootiin akkasitti ilaallu wanta ta'aa jiru. Isaan kun saba akkasiiti, isaan sun immoo akkasi. Inni kun isa seexana biraa dhufedha. Garaagarummaa uumuudhaaf. Waaqayyo biratti garuu hundumtu tokkodha. Nan argee egaa Phexros. Egaa Waaqayyo lama loogii hin qabu. Waaqayyo loogii hin qabu. 19 irraa yoo dubbifanne, mee 19 irraa naa dubbistaa Waaqenne. 19. Eeyyee. Isaan dubbisa Waaqayyotiin. Ameen. 19 Phexros ammayyuu waa'ee hiikaa mul'ata argeetiif utuu yaadaa jiruu Hafuurri Qulqulluun kunoo jarri tokko alaa si barbaadu. Kanaafis ka'ii gadi bu'i. Anatu isaan erge waan ta'eef utuu hin mamin isaan duukaa dhaqi ittiin jedhe. Phexros gara jaraatti gadi bu'ee inni isin barbaadan ana eessaa dhuftan jedhee isaan gaafate. Isaan immoo namicha qajeelaa Qornooliyoos jedhamu Waaqayyoon kan sodaatu warra Yihuudootaa hundumaa biraas maqaa gaarii kan qabu hangafa dhibbaa immoo kan ta'e tokkotu nu ergee ergamaan Waaqayyoo inni qulqulluun Qornooliyoos mana isaatti si waamsisee kanati itti himtu akka sirraa dhaga'uuf isa abboomee ture jedhanii deebisanii Phexros ol isaan waamee keessumsiisee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Akkasitti wal simachiise egaa Waaqayyo. Phexros ka'ee hin dhaqee yommuu sanaan Qorneeliyoosis maatii isaa wajjiniin hin simate dhaqee Phexros mana isaatti walitti wajjiniin hin kadhatee fi maatiin qajeelaa maatiin suni Waaqayyootiin amananii kunis iddoo Qisaariyaa hundumaatti dhaga'ame. Karaa kana Waaqayyoo warra kan Waaqayyoo hin ta'inis hin argate. Ergasii achumaanii Phexrosin attamittiin kana goote attamittiin ormoota wajjiniin teesse jedhee itti dubbannaan illee gaaffii kanaaf abjuudhuma kanatti hime. Abjuudhuma kanatti hime. Waan ta'e duraa duubaan yommuu inni itti himu waan biraa jechuu hin dandeenye. Warri gaaffii irratti kaasan illee. Sana booddee dubbii kanaanii waan ta'e kana hundumaa ilaalanii Qisaariyaattis akkuma Yoophee Waaqayyotti amanan namoonni Waaqayyoon hin beekne. Namoonni qomoo isaanii qomoo biraarra caalchisanii warri ilaalanii attamittiin jara kanaa wajjiniin teessaa jedhanii Phexros maanuu yommuu addeessan Phexros ani kana diduu hin dandeenye Waaqayyotu akkasittiin natti dubbate. Akkamittiin kan Waaqayyoo qulleesse xureessi taree naan jedhe yommuu itti musaan immoo maal jedhanii egaa isaaniifis Waaqayyo akkasiin karaa kenne jechuudha kaa jedhanii. Akkasiin karaa kenne Waaqayyo akkasittiin ormootaaf karaa kenne. Nuyis akkasittiin Waaqayyoon arganne. Ormoota warra fagoo Israa'el hin jiru, Samaariyaan hin jiru, Yihuudaan hin jiru. Hundumtuu Waaqayyo duratti tokkodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garbi hin jiru,
ergamaan yookaan immoo kan ergatu hin jiru. Inni ergatu garbi hundumtuu Waaqayyo fuulduratti nama Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nun akkasitti beekna nama. Waaqayyo akkasitti beekama nama. No favoritism jedha Ingiliffisaa. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Waaqayyo namaaf hin loogu. Waan namaaf looge fakkaata. Yeroo inni warra isa amanuuf caalchisee godhu. Yommuu inni warra isa amanu warra isatti amanu ofitti aansu waan loogu fakkaata. Isaan sunis yoo dhufan garuu Waaqayyoo isaaniifis Waaqayyoodhuma. Akkasitti dhufnee nu iyyuu kan Waaqayyoo taane. Kana irratti saba Israa'elii saba Waaqayyootti jedhamu. Ulaagaa maaliitiin? Akkasumatti nu jaallate. Faarfannaan tokko yoo jira. Akkasumatti na jaallate tola tola. Akkasumatti na jaallate tola tola. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tolumadha saba Israa'eliin iyyuu kan inni dursee filate. Abrahaamiin sabuma Waaqayyoon hin beekne keessaa kaaseetu lafaan si ergu kana dhaqi saba kee dhiisi fira kee keessaa ba'itti jedhe. Abrahaam abboomamee ulee tokkitti fudhateetu Yordaanosiin ce'e. Ergasii abbaa 60,000 hedduu ta'e. Abboomamee kan abboomame eebba lafarraa nyaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba lafarraayyuu warra si eebbisan nan eebbisa jedhe. Warra si abaaran immoo nan abaaraa jedheetu Abrahaamiif kakuu hedduu galeef. Yommuu nu mucaa tokko iyyuu hin qabnetti gadi baaseetu urjii samiirraa laali. Cirracha qarqara galaanaa kana laali. Sabni kee akka kanaati. Lakkaa'ameen nu madhe. Gaafa sana Waaqayyo nu hin arge alaalatti. Warra inni dhiigaan godhatuutu hin taane warra inni hafuuraan godhatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasumatti nu jaallate Waaqayyo akkasittiin. Kana fakkaata seenaan dhufa keenya. Akkasumattiin karaa nuu banee migaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Sabni tokko yoo ka'e saba koo caala jedhe. Sabichi waan beeku. Namichi waan beeku. Waan beekanii dhiisaa fi jedhe Gooftaa Yesuus gaafa warra isatti dhufuun warra isa reebuu warra isa dhiigsuunitti dhiisaa homaan beekanii hin galleefi. Warra homaan beekne warri hin galiniif qomoo koo caala. Saba koo caala. Sabni sun akkasi miidiyaa ijaaraniitu saba xinneessu. Miidiyaa sobaatiin soba walirraa fuudhaniitu addunyaatti labsu maqaballeessi. Ati sana dhaaba siyaasaatiin saba sana gadi qabuudhaaf yommuu barbaadan ati sana ati gadi kun sammuu isaanii keessa akka taa'uuf seetan akka ittiin jal'ina facaasa. Hiniinaarra saba keenyarraa biyya keenyarraa waldaa keenyarraa nam tokkerraa sabarraa hiniina. Isa biyyatti hafe isaas jiru saba keenya joonjessuu isa barbaadu hiniina dubbii kanaan. Lakkii Waaqayyo duratti tokko. Sabni saba caalu hin jiru, sabni sabaa gadi hin jiru. Namni nama caalu hin jiru, namni namaa gadi hin jiru. Waaqayyo garuu kan caalu kan ofii isaatii fedheef waan fedhe godhuu danda'a. Waanuma fedhe. Esaawu fi Yaaqoob obbolaadha. Hangafaa quxisuu yookaan walakkuu dhayyuudha. Ijoollee haadhaa tokkoof ijoollee abbaa tokkooti. Roomaa 9:13 irraa Esaawun Yaaqoobin nan jaaladha. Esaawun immoo nan jibbe. Maaltu isin galchaadha? Jara kana tokko jaallachuuf tokko jibbuu isaanitti hin fakkaatu kun maaltu isin galcha Waaqayyo adoo waan hin jaalladhe Waaqa gochuu danda'udha jechuu isaanitti fakkaataa naan. Maaltu isin galcha? Maaltu na galchinaan saba tokko xinneessa? Maaltu na galchinaan nama tokko xinneessa? Maaltu na galchinaan ofii koo of gurguddisaa? Ofii koo of xinneessa. Ofirrattuu aboon qabu nama miti. Kan irratti aboo qabu Gooftaa Yesuusidha. Na jiraachisuu na ajjeesuu kan danda'u. Egeree koo jalqaba koo dhuma koo kan beeku. Inni isa dha'u.
galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasittiin karaa sana namaa kennu. Akkasittiin dubbii Waaqayyoo yommuu nyaannu yommuu inni namatti mi'aawu haasa'ameen dhumu galanni Waaqayyoof haa ta'u yommuu inni nama gargaaru. Dubbii Waaqayyoo dubbifachuun waa'ee Waaqayyoo baruudha. Waaqayyo isa keessaan ofiisaa namatti mul'isa. Dubbii isaa keessaan, dubbii isaa keessa jiras. Yommuu isuma qabatanii kadhatan Waaqayyoo hin dhagaa, hin deebisas. Dafee deebisuun isaas sirriidha. Cal jechuun isaas immoo deebiidha. Inni kan waa gochuusa godhee kan humnaan gochisiisu hin jiru. Dhiisee kan humnaan dhaabsisu hin jiru waan jaallate godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa dubbii Waaqayyoo kanatii gara Waaqayyootti dhufnee of duuba deebinee yommuu of ilaallu nuyi namoota attamii akka turre. Namoota maal fa'aa waaqeffatan akka turre ituu hin beekin. Yommuu ilaallu yeroon suni yeroo badiidha. Garuu immoo Waaqayyoo isa keessa nu dabarsuudhaafis fedha isaati. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo sana gargaareef galanna ta'u sanutti dubbatee fi dubbii anasuma irratti dhiisa maaliif yoo dubbanne dubbii Waaqayyo baay'eedha. Dubbatameen numu waa'ee Waaqayyo dubbatameen numu hin nyaalle. Kanaaf tajaajilli biraan itti hafuuf Waaqayyo sanaa eebbisuu eebbifamaa.